Harka fuudhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isaa qabu jechaa oduuwwan wayitaa yeroo kanaaf qopheeffameen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Faarsii bultoonni impaaritii keessaa fi ala jiran guyyaa kaleessaatti kaasee oduu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed wajjin wal qabatu kallattii garaagaraatiin balballoomsaa jiru. Gareen faarsii bultootaa fi raayyaa miidiyaa bilxiginnaa kun Jawaar Yuunaayitid Isteet kutaa Teeksaas keessatti hidhamee jiru. Dubbiin kun dhugaadhaa? Maaliif lolli akkasii afarsamaa jira kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya. Wayita bilxiginnaan humnoota makanaayit jedhan gurmeessaan jiraa jedhee dhaadhatuu fi gantoota maqaa wabbootiin daldalaa turan galchuun burjaajii uumuuf yaalaa jirutti loltoonni faashistii Abiyyi hedduun mooraa diinaatiin miliqanii irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru jedhame. Qawwee diinaa baachuun uummata isaaniitti dhokaasaa kan turan loltoonni faashistii Abiyyi kun gocha isaaniitti gaabbuu simu. Eessatti yoom meeshaa akkamii qabatanii wabbootti harka kennatanii kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya. Qondaalonni bilxiginnaa magaalaa Finfinnee jiran wayitaa garee hidhattootaa sana balleessineerraa jechuun dhaadataa jiranitti gareechi ammoo wal ijaaruun lola jabaa geggeessaa jiraachuu ifoomse. Kun otoo kanaan jiru waajjirri koominikeeshinii aanichaa ibsa baaseen qondaalli olaanaan bilxiginnaa tokko hidhattootaan haala suukanneessaan ajjeefamuu ibse. Eessatti eenyuun ajjeefamee kan jiru bal'inaan isin biraan geenya. Pireezidaantiin bilxiginnaa impaaritiin bara 2036 akka Afrikaatti guddina dinagdeetiin tokkoffaa taati jechuun wayita dubbataa jiranitti hangi bittaa maallaqaa impaaritii akka addunyaatti dadhabaadhaa jedhamuun tarree duraa irra kaa'amu Bloomberg gabaase. Impaaritii keessa kan jiru guddina dinagdee qofa osoo hin taane miraakiliidhaa kan jedhan jiraattonni lola bilxiginnaa faallaa kanaa dinagdeen impaaritii dhimma seensisaa jiraachuutu ifoome. Bal'inaan kan dhageessan ta'a. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Komishinarri Olaanaan Baqattootaa odeeffannoon sobaa miidiyaa hawaasaa irratti baqattoota Itoophiyaa naannoo Gaambeellaa irratti xiyyeeffatee wal'achaa jiraachuu ibsuun haalli kun hatattamaa yoo hin dhaabanne waldhabdee kaasuu danda'a jechuun akeekkachiisa kenne. Kanas kan dhageessan ta'a. Lakkoofsi godaantota seeraan alaa gara Yemen seenaa jiran yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ministeerri biyya keessaa Yemen beeksise. Kanaanis godaantonni Itoophiyaa 180 kibba bahaa biyyattii qarqara galaanaa Shaabu'aa seenuun himame. Kanas ni balballoomsina. Suura YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffannetti sin dabarsa. Faarsii bultoonni impaaritii keessaa fi ala jiran guyyaa kaleessaatii kaasee oduu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed wajjin wal qabatu kallattii garaagaraatiin balballoomsaa jiru. Gareen faarsii bultootaa fi raayyaa miidiyaa bilxiginnaa kun Jawaar USA kutaa Teeksaasitti hidhamee jedhu. Bilxiginnaan yeroo garaagaraatti holola sobaa raabsuun dubbiin sun oolee bulee soba ta'uun qaamolee waan kana hafarsaa turan qaanessaa tureera. Tibba kanas faarsii bultoonnii fi raayyaan miidiyaa bilxiginnaa guyyaa kaleessaatii kaasuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Ameerikaatti hidhamee jechuun akka oduu aagaatti wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Akka isaan jedhanitti sababa daddabarsa maallaqaa fi dhimma haadha ilmaansaa Arfaasii wajjin wal qabateetu to'annaa jala oolee jedhu. Jawaar Mohaammed xiinxalaa siyaasaa qofa osoo hin taane dippiloomatii gameessadha. Ameerikaa keessatti ammoo barnoota digirii jalqabaatii hanga PhD'tti kan boodarra sababa qabsoon adda kuuseetti nama baratedha. Heera, seeraa fi dambii biyyattii nama haalaan tolchee beekuu fi kabajuu akka ta'etu tilmaamama. Kanarraa ka'uun namoonni hedduun ololli Jawaar Mohaammed USA'tti hidhame jedhu sobaa jechuun dubbii faarsii bultootaa fi raayyaa miidiyaa faallessu katabaa jiru. Akka miidiyaa keenyaatti dhimma kana ilaalchisee maddeen achi irraa qulqulleeffachuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta'u, yoo adda baafannee kan isin biraan geenyu ta'a. Jawaar rakkoo impaaritii keessa jiruu fi furmaata waaraa barbaachisu irra deddeebiidhaan dubbachuun beekama. Kun ammoo faarsii bultootaa fi jiraattota olola bilxiginnaa hedduu mufachiiseera. Biyya Itoophiyaa jedhamtu akka manaatti yoo fudhannu taate ibiddi kallattii maraan itti qabatee jira. Gubbaan itti qabatee jira. Cinaan itti qabatee jira. Kabaan isaa boba'aa jira. Gidaarri isaa boba'aa jira. Ibidda gara maraan mana ibiddi gara maraan itti qabatee jiru kana gara tokko qofaan dhaamsina yaanii deemuun of sobuudha. Bakka ibiddi irraa bal'ate qofa irratti fuulleffatanii san dhaamsina yaanii deemuun yeroo jalaa qisaasuu fi manni gubatee akka dhumu maaliif warra baadiyyaa isin hundu mana citaa keessa guddattan jedhii yaada. Ibidda gara maraan qabate gara maraan jigiitti baatee yoo dhaamsite malee kagara tokko qofa dhaamsa jettee waa turuftutti kagara biraa manatti nyaatee daaraa godhee si eegaa jechuudha. Bilxiginnaan kanaan duras alamaa ol ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmaroo Dirribaa ajjeefneera jechuun OBN dabalatee miidiyaalee gurguddoo impaaritiitiin holola sobaa afoofsisaa turuun ni yaadatama. Wayita bilxiginnaan humnoota makanaayit jedhan gurmeessaan jiraa jedhee dhaadatuu fi gantoota maqaa wabbootiin daldalaa turan galchuun burjaajii uumuuf yaalaa jirutti
loltoonni faashistii Abiyyi hedduun mooraa diinaatii miliqanii irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromooti harkannachaa jiru jedhame. Qawwee diinaa baachuun uummata isaaniitti dhokaasaa kan turan loltoonni faashistii Abiyyi kun gocha isaanitti gaabbuus immoo biltigannaan saamtota gantootaa fi warra ofii bobbaasee yakkoota garaagaraa raawwachiisaa ture sassaabuun waraana bilisummaa Oromooti galee jedhee burjaajii uumuuf yaalaa wayita jirutti waraanichi lola bakkeewwan garaagaraa taasisaa jiruun injifannoo culuqaa galmeessaa jira. Kana malees ilmaan Oromoo dirqamanii yookiin guyyoofamanii qawwee abbaa irree biltiginnaa baachuun uummata isaanii ajjeesaa, hiraarsaa fi gidirsaa turan hammeenya sirna bulguu sanaa hubachuudhaan gocha isaaniitti gaabbanii gara irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Akka kanaan miseensonni waraana biltiginnaa lama kunneen Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii irraa qawwee fi hidhannoo isaanii qabatanii mooraa PP ganuun waraana bilisummaa Oromoo aanaa sana keessa socho'uutti harka kennataniiru. Miseensonni waraanaa biltiginnaa kunneen qawwee akamaa Turkii 2, rasaasa 358 fi boombii faa tokko 2 qabachuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo bira gahaniiru. Ijaarsa jal'inaan dabalamee impaayera Itoophiyaa ittiin tiksuuf jecha yeroo garaagaraatti sabaa fi sablammoota impaayerettii humnaan qabee mooraa leenjiitti guuruun leenjiin waraanaa fudhachiisee bobbaasaa kan jiru murni biltiginnaa loltoonni fedhii isaanii ala dirqamaan leenjifaman kunneenis tika barcuma namtokkee fi lubbuu isaanii dhabuu mormuun mooraa biltiginnaa ganuu itti oofaniiru. Loltoonni kunneen mooraa biltiginnaa keessaa rakkoowwan garaagaraa kan mul'atu ta'uu himuun keessattuu dhimma hulaa kana deemaan wal qabatee yaaddoo guddaan caasaalee biltiginnaa raasaa kan jiru ta'uu gama biraatiin immoo miseensota waraanaa sabaan Oromoo ta'arrattis shakkiin waraana bilisummaa Oromoo quunnamtu jedhu jiraachuu bira darbee hidhaa fi ajjeechaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Lameenuu sabaan Oromoo fi Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa kaadrota faashistii biltiginnaan humnaan qabamanii leenjifamuun akka bobbaafaman kan himan yoo ta'u hanga turtii biltiginnaa keessaatti akkaataa seeraa fi naamusa waraanummaa irraa calaqqisuun osoo hin taane fedhii siyaasaa biltiginnaa eeguun jecha miidhaawwan namoomaa hedduu raawwachaa turuu isaanii ammoo ibsaniiru. Qondaaltonni biltiginnaa magaalaa Finfinnee jiran wayitaa garee hidhattootaa sana balleessinirraa jechuun dhaadataa jiranitti garichi ammoo wal ijaaruun lola jabaa gaggeessaa jiraachuu ifoomse. Kutuu kanaan jiru waajjira kominikeeshinii ibsa baaseen qondaalli olaanaa biltiginnaa tokko hidhattoota kanaan ajjeefamaniiru jedhe. Naannolee impaayerettii waraana hamaa keessummeessaa jiran keessaa tokko kan taate naannoo Amaaraa keessatti qondaalli olaanaan tokko garee finxaaleeyyii faannootiin ajjeefamuun ifoome. Biltiginnaan yeroo Tigraayitti lola jabaa gaggeessaa ture sana garee hidhattoota kana leenjisuun meeshaa ittiin bobbaasuun yaadatama. Gareen kun caasaa garaagaraa kan qabu yoo ta'u kutaalee Oromiyaa hedduu cabsanii seenuudhaan irra deddeebiidhaan haleellaa raawwachaa turaniiru ammas raawwachaa jiru. Kutuu kanaan jiru guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yeqewaat jedhamu keessatti garee hidhattoota faannoo kun hoogganaa waajjira milishaa aanichaa ajjeesaniiru. Hoogganaan waajjira milishaa ajjeefame kun Muhammad Said akka jedhamu biiroon kominikeeshinii aanichaa ibsaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa maxxansee ifoomseera. Kana malees isaa wajjin kan ture konkolaachisaa konkolaataa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa kan ta'e namni Aschaaloo Zawuduu jedhamu ajjeefamuu ibsichi yaadachiiseera. Biirichi ibsa baasii kanaan haleellaa kana kan raawwate garee hooggantoota fi baandota jedhaman akka ta'e eere. Hidhattoonni kunneen buufata keellaa hundeessuun konkolaataa geejjiba uummataa fi fe'iinsaa dhaabanii maallaqa guuraa fi saamaa jiru jechuunis biirichi garee kana yakkeera. Gama hidhattoota faannootiin deebiin kenname hin jiru. Pireezidaantiin Biltiginnaa impaayerettiin bara 2036 akka Afrikaatti guddina dinagdeetiin tokkoffaa taatee jechuun wayita dubbataa jiranitti hangi bittaa maallaqaa impaayerettii akka addunyaatti dadhabaa jedhamuun tarree duraa irra kaa'amuu Biluumbergi gabaase. Impaayerettii keessa kan jiru guddina qofa osoo hin taane miraayilkiidha kan jedhan jiraattonni lola biltiginnaa faallaa kanaa dinagdee impaayerettii dhuma seensisaa jiru jedhame. Bara baajataa kana qofaatti maallaqni impaayerettii doolaraa wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbeentaa 15 kufuu Biluumbergi gabaaseera. Birriin yeroo ammaa maallaqa Arjentiinaa peesoo jedhamuu fi kan Tarkii liiree jedhamutti aansee maallaqa dadhabaa yookiin humni bittaa isaa kufaatee jedhamuun sadarkaa sadaffaa irra jira. Kufaatiin maallaqaa kun sababoota garaagaraa mudachuu kan yaadachiise gabaasichi hanga impaayerettiin liqii ishee ofirraa kaffaltuutti itti fufaa jedhe. Impaayerettiin baatii muraasa dura marii iccitii Faransaay magaalaa Paarisitti liqeessitotaa wajjin taasiftee waliigaltee malee xumuramuun ni yaadatama. Keessumaa immoo liqeessitoonni boondii yoo maallaqni isaanii yeroo jedhametti hin kaffalamuuf ta'e himannaa banuun mana murtiitti kan gaafatan ta'uu himaniiru. Yeroo ammaa kana doolaarri Ameerikaa tokko birrii 151 yoo ta'u karaa gabaa gurraachaatiin ammoo 180 ta'e akka ta'etu himame. Impaayerettiin haala kanaan dinagdeen ishee kufaa maallaqni ishees kufaa wayita jirutti muummichi ministeeraa garuu bara 2036 akka Afrikaatti guddina dinagdeetiin tokkoffaa taate jechaa jiru. በ2036 በአፍሪካ ትልቁ ኢኮኖሚ የሚሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው። ይሄን ለማመን የሚቸገሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ እገምታለሁ። አልፈርድባቸውም። ለምን?
ፕራግማቲክ አይደሉማ። አሁን ካለው ዓለም ጋር ራሳቸውን ለማስተማር ዝግጁ አይደሉም። ያ ባይሆን ኖሮ ዲጂታል 2025 ስንል ኢሉዥን ነው ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ 55 ሚሊዮን ሰው ቴሌብር ይጠቀማል ሲባል ሲሰሙ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ፋይዳ የሚባል ዲጂታል አይዲ የዛሬ 5 ዓመት 10 ሰው የሌለው ዛሬ 30 ሚሊዮን ሰው አለው ሲባል ተአምር ነው። 5 ሚሊዮን ኮደርስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንፍጠር፣ ታለንት ላይ ኢንቨስት እናድርግ ብለን 2 ሚሊዮን ገደማ ማሳካታችን ሚራክል ነው። 2 ሚሊዮን ሰው በሚቀጥለው 3 ዓመት 2 ዓመት 5ቱን ካሳካን የብዙ አፍሪካ ሀገር ፖፑሌሽን 100% ሰው ዲጂታሊ የሆነ ነገር ማድረግ የሚችል ፈጠርን ማለት ነው። ለዚህ ነው በአፍሪካ አንደኛ ምን ሆነው ነገ ላይ ኢንቨስት አድርገን ነው ዛሬ ባለው ሁኔታ ብቻ አይደለምና ተባብረን ኢትዮጵያን ከድህነት የምናወጣ ከችግር የምናወጣ መልኳን ውበቷን የምንገልጥ ሰርተን በታሪክ የምንታወስ ሰዎች እንድንሆን በመደመር እሳቤ በጋራ ሀገራችንን እንድናለማ አድራላችሁ ፈልጋለሁ። Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Koomishinarri Olaanaan Baqattootaa odeeffannoon sobaa miidiyaa hawaasaa irratti baqattoota Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti xiyyeeffatee bal'achaa jiraachuu ibsuun haalli kun hatattamaa yoo hin dhaabbanne waldhabdee kaasuu danda'a jechuun akeekkachiisa kenne. UNHCR baqattoonni Gaambeellaa keessa jiran nageenyaa fi eegumsa barbaaduuf jecha jeequmsa biyyoota isaanii keessatti ga'ee baqatanii kan dhufan ta'uu yaadachiiseera. Kanaafuu baqattoonni jeequmsa garee yookiin dhuunfaan raawwatameen walqabatee kumatamuu akka hin qabne cimsee ibseera. Dhaabbatichi mootummaa waliin haala jiru xiyyeeffannoo hordofaa jiraachuu fi nageenya baqattootaa hawaasa naannoo fi gargaarsa namoomaa mirkaneessuuf tattaaffii taasisaa jiraachuu eere. Haa ta'u malee haala nageenyaa hammaataa dhufeen walqabatee gargaarsa namoomaa kanneen akka nyaataa fi dhiyeessii bishaanii dabalatee tajaajiloonni gargaarsa namoomaa tokko yeroodhaaf addaan kutuuf kan dirqame ta'uu UNHCR hubachiiseera. Akkuma haalli heeyyameen gargaarsa hatattamaa kan eegalu ta'uu ibsuun nageenya deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus ibseera. UNHCR kan kana ibse Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti nageenya waaraa fiduu fi sababa mirga namoomaa hammaataa jiru dhaabuuf humni nagaa gahaa hatattamaa akka naannichatti bobba'uu qabu aangawoota federaalaa fi naannoo Gaambeellaatiif waamicha taasisee guyyaa tokko boodadha. Koomishinichi ibsa muddee 21/2025 baaseen ajjeechaa ajajaa poolisii magaalaa Gaambeellaa Inspektar Olaanaa Umeed Ujuluu hordofuun magaalaa Gaambeellaa fi naannawaa ishee keessatti jeequmsi ka'uun walitti bu'iinsaa fi dhukaasni akka ture ibse. Lakkoofsi godaantotaa seeraan ala gara Yemen seenan yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ministeera biyya keessaa Yemen beeksise. Kanaanis godaantonni Itoophiyaa 180 kibba bahaa biyyattii qarqara galaanaa Shaabu'aa seenuun ifoome. Ministeerichi ibsa baaseen poolisiin naannoo galaanaa Shaabu'aatti godaantota lammiilee Itoophiyaa 180 kan bidiruu kontiroobaandii lammiilee Somaaliyaa 4 durfamuun gaanfa Afrikaa irraa fe'aman qarqara galaanaa Shaabu'aa gahuu ibse. Qaamoleen nageenyaa naannoo Shaabu'aa imala godaantotaa to'achuu fi seensa seeraan alaa ittisuuf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun akka jiran ibseera. Akka ragaan dhiyeenya kan dhaabbanni godaantota addunyaa baasee agarsiisutti baatii sadaasaa keessaa godaantonni 17,659 Yemen seenuuf akkasumas baatii onkololeessaa keessa godaantonni 17,685 Yemen gahuu hubachiise. Akka dhaabbanni hordoffii godaantota addunyaa IOM ifoomsetti yoo ta'e ammoo godaantonni kunneen dhibbeentaan 67 Jibuutii irraa kan dhufan yoo ta'u Somaaliyaa irraa dhibbeentaan 31, Omaan irraa ammoo dhibbeentaan 2 fi kanneen biroon ammoo dhibbeentaan muraasa akka ta'antu himame. Yemen keessatti haalli nageenyaa fi rakkoon namoomaa hammaataa dhufus godaantota Afrikaa 10,000 lakkaa'aman gara biyyoota galoo galaanaatti cehuuf yaalaniif karaa qaxxaamuraa guddaa taatee tajaajiluu itti fufteetti jedhe. Hedduun isaaniis harka kontiroobaandistootaatiin rakkina hamaa fi gidiraaf saaxilamaa jiraachuu Shiinwaan gabaaseera. Hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammaatti hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.